بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. mokoranii tuuna oomti sama kanan hojjechuu fedha. Egaa kana nana qulaalla'aa jira. Filfil akbarii fi yoomkin roomii fi shunkurtiidha jechuudha. Egaa na daawwadha. Egaa waan nuti geessine nuti ijoolleen Itoophiyaadha. Shunkurtii sirriitti xiqqoo magaalessuu feena. Garuu arabdoonni lapheena guba hin nyaatu waan jettuuf hin nyaannu jetti. Yaa ta'u malee akkasumas kaarotii fi qullubbii adii qopheeffadheen jira. Ittaan naqa kanas. Egaa abiddaatu qadaadadheen jira. Egaa paaraata kara lamaan qopheeffadhee kun korkoma mushakkala kun immoo wanno kana qodaa isaa akka biraatti naqe malee kun kiiloodhaan bitama paaraatiin isaa jechuudha. Hayyeekaa kun paaraata adiidha. Egaa kana sadeen qofan itti godha jechuudha. Yaa ta'u malee soogidda sitti godha. Egaa qurxummii akkuma argitan kana geemtii kanatti godha. Egaa mokoranii fi bishaan mokoranii tan qopheeffadhaa bilchaatee addatti. Egaa kinoo paaraatii asitti malaaga tokko, asittis malaaga tokko, manka tokko, asitti soogidda, asitti mooyyuu paaraata adiidha. Egaa waliin dhoofna. Egaa geessineen booddee kinooti timaatimii fi wannoo qopheeffanne zinjibilii basharre faayina jechuudha. Egaa itti naqna jechuudha. Egaa timaatimiin bilchaatee geessee jedhee egas itti naqna jechuudha. Wanni qurxummii kana. Argitanii? Egaa paaraanni arabaadha. Hedduu namatti tola. Urgaan isaa isin jedha. Amma bishaan xiqqoo ishee bishaan akkatti gallaayaadha. Xiqqoo ishee xiqicha akka timaatimiin bilchaate jechuudha. Xiqichadha. Yaa bilchaatu. Egaa bilchaatee geesseen booddee maajuunaa fi kana itti godha jechuudha. Egaa kaasittis distii biraa qopheeffanne. Distii kanatti mokoranii kana itti goona jechuudha. Distii kanatti zayitii xiqqoo ishee itti goona. Deebi'ee bishaan itti qinyaa. Bishaan ho'aa itti qicannaa. Egasii soogidda itti goona. Bishaan ho'aa waan ta'eef itti qicannaa. Mokoranii lachuu itti qicanne yaa bilchaatu. Mokoranii yaa bilchaatu itti qadaana jechuudha. Kunis dafaa jira. Egaa ani amma kana qofaan wanti hojjedhu amma kanatti egaa kanas bilchaatee geesse mokoroniin bilchaatee geesse konas maajuuna xiqqoo fi eegan wannoo samakatti godhee geesse dhadhaa fi jubanaa fi gishtaa
walitti kallatee geessee gan jedhee isinitti agarsiisa yoo viidiyoon na jalaa dhaame fan isinitti hima jechuudha. Kallatee geessee siniyaa kan argitanii kanatti jechuudha. Kanatti mokoranii naqee gishxaa gubbaa irratti naqee furuna agarsiisanitti achi keessa godhaa jechuudha. Furuna keessa godhee gubbaan hoggaa diimate nyaatanii. Egaa viidiyoon ona jalaan dhaamin ittan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa kun bilchaatee akkana ta'ee jira. Majuunallee xiqqoo godhee diimatee jira argitanii. Egaa kinooti laaftuun banadheen jira. Egaa bantanii booda zayitii isaa keessaa gadi needhaan. Egaa akkasii naqadhe geesse. Soogiddi ittaan qatee fi itti guddatee kaan ilaaltanii. Mokoroniitti illee waan goonee jirruuf itti baay'isnasitti jechuudha. Egaa foon ga'ee jira amma kalaas. Bilchaatee jira kun. Kuni bilchaatee jira, cufee jira jechuudha. Tamaam. Egaa sun onna mokoroniinis bilchaatee yeroo bishaan fixatee jedhe kana asitti naqee tana waliin hammasee asirratti naqa jechuudha. Asitti naqa kana qopheeffadhee kanatti naqa.